Godina Gujii aanaa Uraagaatti dhaabbiin biqiltuu ashaaraa magariisaa akka godinichaatti bakka keessummoonni adda addaa argamanitti eegalchiifameera. Akka godina kanaatti biqiltuu dhaabbiidhaaf qophaa'e miliyoona 100 fi miliyoona 8 keessaa harki 60 ol dhaabbameera jedhanii bulchaan godina Gujii obbo Nagaash Bullaallaa. Aanichi gammoojjummaa waan qabuuf lafti isaa kan sigigaamtee fi miidhame ture jedhanii yeroo ammaa dargaggootaa fi dubartoota irratti gurmeessuudhaan hojii daagaa hidhuun bu'aa gaariin argamuu isaa kan himan ammoo itti gaafatamaa waajjira qonnaanichaa obbo Garramuu Heexooti. Qonnaan bultoonni aanaa Uraagaa dubbisne tokkos kanaan dura lafti kun gogiinsa hamaa fi kan manca'e waan ta'eef marga horii argachuuf illee rakkoo hamaaf saaxilamaa akka turan himuudhaan yeroo ammaa hojii daagaa hidhuu fi biqiltuu dhaabuutiin horii keenyas seeraan nyaachifne ofiis irratti gurmoofne hojjechuun galii irraa argameen jiruuf jireenya keenya fooyyeffachaa jirra jedhaniiru. Miiltoo keenya Obsee Kaasawuntu bakka kanaa gabaase.